أنا أنت لشوات أيام وبنيه أي أصدلا الدنيا تنفي قوتو ولدت في دني لا الدنيا تنقوتو تنقيسا تن إرفوت يوقعو تنا بنيه برت فودنا نجاني قد شيء كانت الدعاء والله ما بينكما في خير أجل لا يشيلات أنا يا لا أصلا أنتم مسكينة ميقاتو صوبا إساتين جرو جبا جرا مسكينة ميقاتو إسال عليه في التيارة جرا مسكينة ميقاتو إساتي سارا جرا نمني فورو نما جرتي سوشال ميديا قبت أما جارتي قديسني نما تكبدن دي تو وان انتاني الرت فودا شواي أتي سببان أتي الرت فوتو مال ما يشي دانكنك أبمو ما يشي تي تو أمبر أما توايد أنا نكيسن نكنا أما لا خبجاور رجيم ماتن إبسدي ترام ماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالن كينيا كم جرجرتو نجا فيادا بجراتم بجراني ربي جراتش سيسين نجيب قلني هاجو يجا أرى أروستي شفينيا أستاذ محمد بيان إسامبر تركمنا أستاذ محمد بيان أكما بيتن دينيا خنا فودي سوشال ميديا خنا سوران غرغريسا جراتشو إسا عندي خيسروني بيتني dirmachuu dhufne inshallah yoo rabbiin fedhe waan sana akka dhaabuuf dirmachuu dhufne keeysamuu aruuzaas itti dhufne asumaan baarakallahu lakuma baraka alaykum wa jamaa baynakuma fi khairin innaani tasanitti antummoo miskiina meeqaatu sababa isaatiin jiruu jibbaa jira miskiina meeqaatu isa laalee fitti aaraa jira miskiina meeqaatu isatti saaraa jira namni fuudhuun numa jirti sooshaal miidiyaa gubbatti amma jaartii gadhiisanii miskiina garaa balleessuun waan hin taanedha. Shawaa isaan qoftiin hin fuudhe nutis fuunee jirra. Gad hin dhiifne malee kanaaf as booda dabardachuun isaan biratti argamne mee waan janaa jaani. Meeshee yaada keessan kan adda fuudhuu keessan irraa ol qabate. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasa qaqqaalii fi gaggaarii. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii fi kan jaalalaa kan gammachiisin biraa jiraatu isin jenna. Fuuni gaa akkuma beekamu ani erguman fuudheen haguma amma duraatu maafin ofitti taa'ee jeetan sheenawe. Illaa fuudha jechuun jannata addunyaati fi akhirallee ni jaama. Imaanni kan kee parsantaan dabalamaa deema. Qaamfiin hin jirtu, saallee hin jiru. Alhamdulillah rabbil alamin. Nagaan haadha mana keetiitii wajjin hariiroo akkaataa jiruu fi jireenya keetii wajjin dabarfatta ibaadaa hin goota irrabta ati mana keetu qaatiraa bulutti isin dhiiftu takka jedhe nyaata isin nyaadhu isin jetti lama jedhe olii gad hin deemin isin jette ispoortii dalagi isin jette waa meeqa si yaadde anammas jaarta bakkanatti naa yaadde shaafi jenine jaarta makana tana argachuun kun aga neemal Tana dura dhalaan beeytani amma argattani. Dhalaan beeytan osoo hin ta'inga ooma fooni ta'e oo hanga maduraa maafin irraa turee jeetan sheena. Mucaan kofla qaba waan ajaa'ibaati ijoollee teenna. Maashaallah fuuni akkuma isaan jaan dhugaa imaana namaaf dabala. Fuuni immoo nama garii imaana irraa fuudha nama garii imaana dabalaaf. Yoo akka rabbiin jee fuutee akka rabbiin siin jee deemte imaana siif dabala. Yoo immoo karaa sanirraa meeyte imaana sirraa fuudha waan akkasiiti. Alaa kulli haal fuudhuun bareedduudha nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni fuudhe faqadis takmalanis fadiini cinaa diinsaa guuttatee jira faliyyattaqillaa fi shadri ilbaaqee. Hangaafeef keessa rabbi haa sodaatu jan kana jechuun fuudha gaafa fuuteemi cinaa imaanaa guuttattee jirti cinaa imaanaa ka sodaa rabbiitiin guuttachuu qabdu sodaa rabbii dhabdeef irraa fuudhuun qabdu obboleessa kiyyaa hedduu gammadee maashaallah gammaduun bareedduudha nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi sagalee lamarraa maganfatan sagalee lama gowwaa irraa hin maganfadha janii irraa maganfatan sagalee lamaan sagalee yeroo musiibaan nama buute uu janii iyyan san irraa maganfatan nabiin keenya sagalee hoggaa niimaa harkatan ammaas uu janii qoblanii gammadanii akka ustaaza keenyaa kana mirqaananii suuraa jaartiitii fi tafii walii hidhanii ol darbuu tana irraa maganfatan asmaa wanni dhaamuu fi barbaade waan biraatii miti
Hadiisa himu jirra. Mucaas gorsu jirra malee tumutti hin jirru. Tokkottis hin jirru. Maaliif jennaan nama fi hidhata. Ni jaalanna mucaan dhugaa rabbiitti juudiin inni qabu diiniif juudii jabduudha. Nama nurrallee carraagaa jiru jennee ragaa baanuufi. Nama kana gaafa qaban hin beekan gaafa dhaban beekan malee qadruma isaa tanaa warra wallaaluu keenyaan mala. Ammoo gaafa isa dhabne ni beekna. Gaafa inni dhabame beekuurra osoo inni jiru yoo qadrii isaa beeknee jabeeffanne irra bareede jechuufin waan kana haasa'u jira. Namni nama dura bahee nama waa barsiisu hedduu if eeguu barbaachisa. Huccuu adiidha. Dheengadda huccuu adii uffadheetiin jalaa gubbaa huccuu aadaa jimmaa. Muhaadaraa dhaqee namnummaan na ziyaaruuf na tuttu kunarra balleesseetiin firraa baasee jijjiirradhe muhaadaraa irra jechuudha. Huccuu takka muhaadaraa lama sadi dheeynu guyyaa san huccuma takka muhaadaraa takka dhaqee hangasumatti xuraa'ee firraa jijjiirre. Namni rabbii namni keessumaahuu daa'iidha namni waa barsiisu akka huccuu sanii jechuu qiyya hin turu tulaalama tuqaan xiqqoon situ itulleen sirraa mul'atti wanni xiqqoon tu italleen irraa mul'atti saniif maal ta'uu qaba addeenya isaa beekee bakka harka gattaa'uu hin qabu yoo as gattee isa kujaasha fuutaame jiidhee bijala laaltee gattee isa xurii firra laaltee gattee isa waan dubbattu keessattis waan hojjettu keessattis yoo if eeguu baatte xurii uffata san dafee sirra balleessa jechuudha akka uffanni kee hin banne dirqama maal godhuu qabda adeemsa kee eeggachuu qabda. Waan dalaydu keessatti miizaana shari'aa laaltee rabbii xiyyaa walanii dhorkiti namaanoo walanii dhorkiti waan juusan madaaltee haasa'uu qabda waan hojjettus waan dubbattus bakka sin fakkaanne dhaabbachuu waan sin fakkaanne hojjechuu waan sin fakkaanne dubbachuu hin qabdu waan boru namaan dhiisaa attummaas ifii dalaguu hin qabdu lama waan takka irraa nama dhorkitee ifii dalayda yoo ta'e amma yoo fuudhuu taate namni akka xiyya fuudhee fi akka xiyya fuudhus waan jiru na fakkaatti takkaa waa poosti godheen beeku maaliif namaanii waan akkanaa poostiin godhinaa jaa waan ta'eef akkamittiin fuudhee jee suuraa haadha mana xiyyaa poostii godha arratti yee'uun godhe boru akkamittiin nama dhorka boru nama dhorkuu hin danda'u gaa guyyaa keessanii akka feetan taatanii guyyaa keenyaa nutti hiraartanii siin jedhamne waan dalagaa namaan jettu dura ifii dalaydee garsiifta malee ifii dalaguu dhiiftee guyyaa keetii mirkaantee daandii irraa masmara irraa meeytee guyyaa namaa nama dubbattee nama gorsuun waan maluu miti jechuudha lima taquluu nama laa tafaaluun kabura maqtan inda Allaahi an taquluu maa laa tafaaluun rabbiin akkas jedha waan hin dalayne dalagaa namaan hin jiina wanni akkasii waan hin dalayne dalagaa namaan jechuun diliin isii rabbi bira guddoo akka taate rabbiin dubbata kanaaf obboleessa kiyya wanni hin juun gaafa garii beeki gammachuullee nama nama dogongorsiifte namni gaafa lama dogongora gaafa gaddee fi gaafa gammadee dogongora gaafa gadde rifatee rifaatuun dogongora gaafa gammadellee gammadee gammachuun dogongora gammaduun bareedduudha maasha Allah bultii jaarrachuun wama nama gammachiisu cinaa imaanaa guuttate gammaduma qaballeedha ammoo gammachuun daangaa nama dabarsuu hin qabdu kanaaf maammee keenya wanni hin jiru dhiyoo tanallee si dawwaleen dhiisi suuraa ol baasan oliin siin jee arrallee sanumaan siin jaa kanarra mee waan naan jettu waan jettu odoo wanni jettu hawaasa kiyyaa waan hin jedhuuni gammachumaati tokkas jila sinaa godhe namni fuuna kunas naaf haaraa beeyta tana duran fuune ta duraati fuuni naaf haaraa obboleessaadhi wama fuuni jahu qeedaa isaa membareeta kanaaf hawaasni kiyya waan inni natti haaruuf hin qabu tawlii dhaadha wallaahi isan qofa miti shee usmaan faa ulamaa hedduudhaan naa dawwale beeyta gaa nafseen tun akka waree nama gooti beeyta namni hoggan intala jaala gaggaarii sin goote jechuu ati haraamu maddalagu qofaatiittu wanti guddoon beeka rabbiin nama wal dhabsiisa beeyta takkana tana faa hawaasa kiyyas dhiifamaa naa godhaadhaa amma isin si biran jirtu ishimoo hin fidadha ishuma eeguufin akkanatti du'a hawaasni kun du'aa yoo sii godhe akkamiyo hawaasni kiyya akkanaaf ishii wal bira fidu du'aa yaanuu godhanii yeroo gabaabatti mee dargaggoota fuudhiniif mi'aa bultii maal jettee gorsitame dargaggoota hin fuudhiniif ani yoonan gaafan isaan gorsu gaafan jaartii xiyya ijaan arge amanu gorsitu jechuudha maasha Allah taate obboleeyyan gaa jechuun suuraa maxxansuu wanni kasakkasii gammachumarraa kaatee dhiifama isiniin jee jira nulleen dhiifamanii goonaaf maaliif waan kana dubbadheen namoota biraa ka isaan booda fuudhuu taa'uutu jira akka isaanii jechuudha ustaaz akka isaanii sanillee gaafa inni fuudhee suuraa poostii godhuu dhiise jaartiin itti aaruun mala beeku
نجرتي يتي وان حلال ناقولو ديتي جارتي نتيارورا انجرتو الرمانا برتو يتشوفين سورة جارتي posti godhuun isaaf jaarti malee anaaf jaartii miti siifis jaartii miti isaafis jaartii miti nu hundaaf ajnabiyyaadha miskiina meeqaatu yoo itti tolte jaartii namaa laalee hancufa liqimsa haraam daleeysifte jechuun namicha san maaliif jennaan inni nama kana laaleeti itti bareedee way silaa tiyyataate way silaa kiyyatee waan akkasii dhufu kanaaf dirqama miskiinallee onnee booreysuun qalbii booreysuun gaarii miti obboleessi keenyaas gammachumaa akkas na godhe jee gar tokkoon ammaas namaatu aychaanii ture namaatu arrabsaa ture namni illee xiiqii keessa nama galcha xiiqii namaa san keessa galee warranatti aareen aarsu kana daranuu aarsuun qaba waan jiruuf deddeebisee waan sana oofaa ture akkasunillee irran turre haa ta'u immoo hanga dandeemetti walii gammannee wal gammachiifnee wal tasgabbeessinee jarjiraa keenya cancalatti bunnee qabachuu danda'uu qabna suuta deemu khayrii keessa yoo jiraate harkifnee akka inni dura deemu godhuu qabna wal baqachiifnee amrii walirra jajjabeessinee akka namni badee khara biraa qotu godhuun qabnu akkasii obboleessa keenya baga gammade yenneeni gammachuu isaa immoo gammachuu daangaa qabu tadiin keessaa seera shari'aa keessaan baane akka taatu dhaamsa dhaamuufii qabnu akka obboleessa keenya dhaamnaaf malee itti kaanee arrabsinee lolleenii waa jenneeni akka inni faaga tarkaanfatu godhuun teenya ta'uun qabdu waan juun isinii dhaamuu barbaada akka sigaa magaalaa Finfinnee keessa jirraa magaalaa Finfinnee gara isaanii زيارة إسام بردفو بينه ترى أشي قديت يجوا أركنا قافة إسين قلت ماس خنا جالا هماتو ملبيتا قافة إسين دبته خنا جالا همات شو توم ملا قافة إسين دبته خنا جالا همات دبّة شورا ردو إسين دبّة دبّنة قافة إسين دبته كفيديو وجين وراب نيو قوني ملء مركان أما كفوخنا أني وراب فيديو بودي سيو جين على كل حال خلقين دللي أذن جارسة قبدي جارتي قبدي نمني فيديو ولي ورابي مالجو نما أشي بيوخاو خشريان بينيو تاتي ملك نما شريا بيخود تنجرتو خناف إن شاء الله تعالى دبرتين تمانا أتي منان تولتي ألق قباسني كلين سر رولشون ألق قباسني مسكينة دروك كبون قلبي نماتين بوريسون خنكون وانغاري ميتوان تيف akkasitti hundi keenyaa seera shari'aa teenyaa eeggachaa deemuun barbaachisaadha hunda keessan rabbi bultii halaalisanii faa ijaaru jaarsa gaarii dubartoota keenyaaf jaartii gaarii dhiira teenyaaf rabbi haa kennu inshallah obboleessa keenya maa bayaan irra deebinee baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayrin jannan obboleettii teenya keessa barakaa isaaniif rabbi haa kaayu obboleettii teenyaaf illee isaan keessa barakaa rabbi haa kaayu bultii isaanii bultii gaarii bultii fakkeenya namni irraa laallatu rabbiin haa godhuufi warra wajjin turu warra wajjin horullee rabbiin nuuf haa taasisu nama hedduutu aruuza akka ajaa'ibaa godhatee beeloo uffatee suufa uffatee maallaqa kuma dhibbaata maallaqaamu dhangalaasanii dannasanii nyaatanii dhuganii waan rabbiin hin feene nyaatanii waan rabbiin hin feene dhuganii waan rabbiin hin feene uffatanii nama rabbii meeqaantamii meeqa aarsanii maleekota meeqaantamii meeqa dallansiisanii rahamaan arshii gubbaa jirullee fitti aarsanii osoo wajjin hin turre rabbiin addaan facaasa osoo wajjin hin turre rabbiin addaan facaasa waan akkasiitis hedduu agarree jateenyaan jechuudha aboo rabbi sodaadhaa akkanaa miti taa seera shari'aa cabsitanii jirtanii taa gammachuu keessa wasanaan beeynaa taa ayattee sheekotiin daddabdee torbaan tokko osoo wajjin hin taa'e warra adda facaanfaadha agartaan baana kanaaf gammachuu yoo seera shari'aatiin taate malee akka rabbiin fedhu yoo taate malee booddeen isiin adaamaadha taati if eeguu nu barbaachisa suuta tarkaanfachuu nu barbaachisa obboleessa keenya qabannee jirra insha allahu ta'ala takutteef afuunaan illaahi jee jira rabbiinis dhiifama haa godhuufi isinis dhiifama gaa akkasii du'aa isinii godhanii du'aa nama aruuza ni qeebalamti jan aruuza irtamu ustaad beeteenya tana maal jettame utakkanatti yeroo dheeraa isin sirri jirtan sirri jirtan sirri jirraami fuuruu dhabuu waan taame fuuruu dhabuu ni tolchitan ustaad maano akkamitti ustaad du'aa isiniif godha amma immoo tolchitanii jirtan ayya taate ayya guyyaan keessa yoo geekka du'aatii nam tokko kan fuudha oolu hin jiru guyyaa yoo geekka du'aatii namni heeruma oolu hin jiru ati hangasitti rabbi kadhachuun barbaachisaadha wanni rabbiin murteeyse guyyaa rabbiin murteeyse hin dabartu fa idhaa jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saa'a walaa yastaqdimuun akkuma du'a keessatti daqiiqaa takka dura dursuu fi boodaanuun hin jiraanne fuudhaa heeruma keessatti sanumaan baana intala nuu uumte yaa rabbi nuu kanneettanii kadhachuun gaariidha intala jannataa uumamte nuu kanneettanii kadhachuun gaariidha
دلا يبدأ فو ممت ربي نسين الرخاء سوبا يسني جلتشون تني بدأ سين تكسي نراقة بيتني خرجون يسن اللي نما جنتها كيسين كورو خرجون في نما قرتي انت لجنتها بربادية نما عذابها تويوتا تني ركوا ما بيخ خناف انت لقاري ربي سنابا داسو ونس نيجن isiniif kanna inuma jarjarina ijoolleetiin wani rabbiin murteesse guyyaa siin dabarte jarjaraa waraabeysaa gaafa loonii ciniina jennu akkam nagaadha baga jiraattan akkas ijoollee teenya jiraadhaagaa inshallah ya rabbiin fedhe lagarra Muhammad Doya ustaz Muhammad bayan Doya isini godhani ustazni keenya bareedaan diimaan qallaa lookon kun nashiida nama sanii san jedhame ustaada keenya bareeda boodaan jaabaka amma asbuda sanina golo ayyeel faadha hawaasa kiyya qalii gaggaarii akka tasaatti magaalaa Finfinnee keessatti ustaada kiyya wal garree akkasuma abbaa peejii obboleeyyan kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu obboleeyyan kiyya qaalii magaalaa Finfinnee keessatti obboleessa kiyya bayaan kan iimoorratti namoota baay'ee barsiisuuf lafarra maamma bayaan hojii jirra maamman bayaan gaa bayaan jechuun markaza Abdullahi ibn Umar markaza siinaa qabu markaza guddaa markaza akka sadarkaa iimoorratti sadarkaa duraa irra jiru farsi irra jiru markaza isaati markaza magaalaa Finfinnee waliin jirra quraanaaf jecha za'aadii 24 odoo ifadhenji odoo guyyaa halkanii guyyaa wantoonni za'aadii 24 hisaabu ijoollee keenya kan biyyoota arabaa jira biyyoota Awurooppaa biyyoota adda addaa jira biyyoota arabaa kana keessa jira odoo jendala odoo guutuu isaanii barsiisaa kan ture hatta sadarkaan kitaabota illee kitaabota akka tajriida argaa turre kitaabota akka riyaada argaa turre usula argaa turre kitaabota hedduu argaa turre jechuudha sanifee caarra guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti wal arginee sheekanya sheehanasii wajjin nutilleen gara jimmaa imalaa jirra as wal arginee gammachuu isaallee baarakallahu lakuma wa baarakalaikum isan jennee jirra by the way as biratti laala jalaa gubbaa laala bashannanee fataa jira arsichi haati warrasaa osoo hin dhufin inni nu arsicha fakkeessee jira maashaallah narra anuma duraanuu boonaa sanarraa boonee jira jechuudha Nufillee akka du'aa godhu haasmanaa. Nufillee du'aa akka godhu akka utiinis akka isaa boonnee dubo gartee irriiba nagayaa bulu jira jaarii waa hedduu dhageeyyiin informationinis haasoyni keessanuu mi'aawoo eegalee jira. Haasoyni isaaniitu mi'aawoo eegalee. Hirribnummaan bar namni jaartii qabu icaa bar hirriba akka fedhetti laa gadi diriirfatee rafaa akka fedhetti dammaqaa maalin jagaaf numa fuudhuu wadha baleessu. Amma disoo haati warra keetii si bira dhufin kan akkanatti haasayitu. Kan akkanatti gammadu. Hoggan dhufe moo? Hogguu dhufte haati warra. Hoggan dhufe rabbumaaf sohuyyuu dammas. Dhiira yeroo jalqabaatiif dubartiif suduudee yaadii dubbachuu jira. Ajaan walaa gammachuu rabbi kiyyaaf ishii san argatuuf namni hoggaa ni'imaa takka argate. Rabbiif galata ka'ee galcha malee nama saniif galata hin galchu. Namni hoggaa qaranii takka argate keessaa jaartii jechuun gaa. Bada sabi haram irraa cancalamte uli haram ilaaltu dhalaa hin dubbiftu bakka falyattaqillaa fi nisfil baaqi hadiisa joosan san dalagee alhamdulillah kana naa kan tijaartii bareedduu jira Sheerroobeen gaafa fuudhu amma gaafi booleen Adaama fakkaachuun amma gaafi Finfinneen Maarree fakkaachuu jee dubbate mee addi gama keeti fuudhuu kee kanaaf maaltu maal akka fakkaatu feetam. Laala ani wallahi gama kiyya kanaaf fuudhuun wanti takka tanatti fakkaate hin jirtu. Anummaan kunuu eessumaan tureetti natti fakkaata malee haga maduraa bilaash maafi lafa taa'ee. Amma bilaash lafa taa'ee naan jetta. Fuudhunaas hin jedhu wallahi. Footoo dhalaa akkanatti olii gadi hin ooftu. Tajaartii teetii bicha laalta deeroo. Fuudhi tanaafis hin jedha. Ayya, amee du'aa itti nu jabeessa, amee du'aa jabeessa. Ustaada kiyya kana Rabbi haa milkeessu. Amiin. Rabbi haa milkeessu. Amiin. Rabbi haa milkeessu. Amiin. Hunda keenya Rabbi nu haa milkeessu. Yaa Rabbi nu milkeessu. Intalee hirma diddee Rabbi heerumsiisu. Gurbaa fuudhe diddee yaa Rabbi fuusisu. Yaa Rabbi fuusisu. Tama isaanoo jibbitu yaa Rabbi qajeelchu. Subhaana Rabbika. Obboleeyyan kiyya Anas Ustaad Anas Muhammad munashida keenya jabaa jaalatamaa magaalaa Finfinnee isaa wajjii walitti argamna. Ustaada keenya akkuma beektani kan muka citaanu sun jaalata baay'ee Ustaad. yaa Rabbi nu jaalachis.
By the way, miyaa ustaada kana namni beeku beeyta tokko ana. Ni wallahi nama akhlaaqa bareeda ustaada dhiifama gaasin bira dhaabbadde jechuudha. Mucaa usus. Ayyaa. Ayyee mee du'a manuu godhaa beestaa. Usne ajaja ustaadaan dhageenyuuti. Rabbi ijoollee teenna namni rabbi qabu waan dhabe hin qabu. Akkasii rabbiin waa hunda caalaa sodaa isaa nu haa badhaasu. Wani namni milkaa'uun sodaa rabbiiti. Addunyaanis kan namaa toltu sodaa rabbiiti. Akiraalleen sanuma. ومن يتق الله يجعل له مخرجا هوغا ربين نما يسوداتو وهند خيست خرابها كغرون دبچا جرا ركو هند خيسا كباسونو تيمارا جرا رزقي نمني برباد سودا ربي كباچو كبا جارتي بريدو نمني برباد سودا ربي كباچو كبا نمني جرينيا بريدا برباد ربي سوداچو كبا خيلمو برباد ربي سوداچو كبا تجارس برباد ربي سوداچو كبدي وما هندا فولان سودا ربي تيچو فلان خيري هند بنتني تنسين مفتان خيري هند بنتني تنسين رب سودا ربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بكات يان ربي سميل كيس سودا ربي جرات انتلت جناجن جرتفان خيري سينكب تجي تسنر رجال خيري سينكب تسيب ربي بكات يان راچو يو جيرينيا تجراچا جرتو جيرينيا كنكب نتاته جرو سنر بريدو بكات يان ربي سيتول چيچو خناف ربي سوداچو واوندافو مرتي سادا يو ربي خينيا سودان ان شاء الله تعالى فول در خينيا افوان جو ابدي قبل الدنيا قفت سنتان آخرت اللي سودا سايو قباني فول در خينيا إفادتا خناف أستي سجتي سودا إساق أباچون فيسي ساد أكن ندي ما نونجد ديمني وان نيو دبني نور رجالة دبني وان نيو هجني نور رجالة هجني يجران ربي خينيا برت إن شاء الله تعالى وأول دبر فني إسابيرا ملكي إيجنايچو يوم مو فالله إساديم وان نيران رور كوجني تنير ران رور كدبني تنير ران رور كنياني دويني وفني يو خجران نتاته osoo aduun guyyaa nu golgolaawa osoo qabnuu dhabna osoo nyaannuu beelooyna osoo dhuynuu dheebonna akka akkas hin taane sodaa rabbiitiin jireenya keenya haa addunyaa karaa haa bareeffannuun dhaamsa kiyya jabaadhaa ijoollee teenya anaas isinis rabbiin sodaa isaa nu haa badhaasu warra sodaa isaatiin bakka fedhe yoo jiraate gaddaa gammachuu keessattis rakkoo bal'oo keessattis biyyattis biyyaa bahus sodaa rabbii sinqii godhatee nama jiraatu rabbiin haa taasisu rabbiin isin hunda bakka jirtanitti isin haa milkeessu obboleeyyan keenya warra mana hidhaa suudii keessa rakkachaa jiranillee ijoollee teenya rabbi nuuf haa baasu. Nuti har'aan tanaa qilleensa ijoolleen teenya tan hidhamin itti hidhamuuf teenya ittee sodaachaa jiraachaa jirtu san rabbii tokkichi cufee nama tokko ala wala barbe haa taasisu. Rabbi ijoollee teenya takkallee hidhaa keessaa nu haa baasu. Haala jirtu hidhama jalaa rabbi nu haa baasu. Miidhama jalaa rabbi nu haa baasu. Alattis biyyattis rabbi nu haa tiisu. Cinqii fi yaada gaddaa fi hiraar qalbii caba if dhaba waa dhaba wal dhaba fayyadaba hundaa rabbi nurra haa qabu ijoollee teenya rabbiin isaan bahinsa isaaniitiin nu haa gammachiisu isaan baasee rabbi nu haa gammachiisu akkasii gartee ni dandeenya biyya ifii irra deebi'ee warra badhaadhee qanani'ee jiraatu rabbiin ijoollee teenya hundaa haa taasisu jireenya gadadoo jiruu baqaa jiruu